Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattootaaf hordoftoota BBC Afaan Oromoo nageenyi sanbadaadha babaaroo fafayyuma nagaaf jalaltii sana dhaqqabduu bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti kun sagantaa keenya BBC Afaan Oromooti ka torbaanitti isa karaa Facebook live'itiin san dhaqqabu guyyaa cufaa yookiin torbaan cufaa yoo keessummaa adda addaa qabannee isiniif dhiyeessina torbaan kana artist Oromoo Shukrii Jamaal isiniif dhiyeessina Shukriin akkuma beekamu sirba haaraa torbaan kan baasee sirba ammuma jedhu kan irratti sirbi ammuma jedhu kunin sirba guyyaa qarabaa yookiin guyyaa qaramaxa fame nami yookiin views kum dhibba oli argate yookiin daawii kum dhibba oli argate ammaatti arraa guyyaa afraffaa namoonni kum dhibbi sadiif torbaatamii olii daawwatanii jiranii sirbi kuniin ammoo deebii wal maha argatee jira nami gari gurbaa maaf gangalatee nu gangalchiisee jedhanii ka gari ammoo yeroon isaa ammaa miti maaf sirbi kun barbaachisee jedhanii gaafachuu jiranii kanaafi Shukriin deebisaniif deebisa maqaan kee Aslii Galgalooti isaniillee gaafii qabdan akkuma Facebook teenirraatti nu erguu jirtan gaafii keessan dhiyeeffachuu dandeettanii ammoo ammaan tana keessumaa kee dhiyeeffadha Shukrii nu dhiyaat bag nagaan dhufte. Baga nagaan nu eedan isinis. Jalqabaan yaadoo gar sirba kan keetiitti hin ce'ini Shukriin artist beekamaa yeroo dheeraaf badee turte garuu amma nuuf deebite seena kan kee jalqabaan yoo nuuf ibsite Shukriin eenyu eessa dhalate eessa guddate? Ani Shukrii Jamaalii ani Oromiyaa Arsii naannoo Baaleetti dhaladhee gaa Oromiyaa keessa asiif achi deemaa guddadhe jechuudha. Shukriin maatii horatee qaba moo ufumaan jiraatee deema? Nin qaba'ee. Nin qabaa. Daa'ima Nimoona maatii fi Irkoo jedhamtu qabaa. Akkasii jechuudha. Sirbii kan kee yeroo dheeraaf sirbaa turte waggoota hedduu sirba kan kee daawwachaa turre garuu dhiyeen kana karmaan dhabamte. Eessa turte Shukrii? Jireenyi biyya namaa kun akka ati yaaddisiin ta'u artiidhaa fi hedduu ulfaataadha artiidhaa fi sanumaaf babbade malee gara biraatiin ima jira. Uummata kiyya wajjin hiriira biyya kanaa irratti fi waan garaagaraa irratti hamma poolisni biyya kanaa nu baratutti geennee turre miidiyaa irra turre ima jira jechumaaf. Atiin akka baqataa taatee wallee hedduullee barreessitee akkuma baantu mormii biyya alaarraatti geggeeffamellee guddum dursitee keessatti hirmaattee kanirraa maaltu haamilee isaniif ta'ee kan mormii keessattuu London keessatti geggeessitan? Waa hedduudha biyya kanatti ka ta'e because biyyi UK kuni baay'inaan duraan sirna nafxanyaa kun ideoloojii isaanii kana jijjiiree siigalee uummata sabaaf sablammoota biraa kan akka ilaalcha biraa isaan qabaataniif godhaa ture sirna nafxanyaa dur ture jechuudha. Fi mootummoonni dabranis keessattuu bakki isaan Oromoodhaaf qaban hedduu dhugaa dubbannee wannoo ture. San sirraa'ee jira jechuudha. Hiriira kanaan hiriira uummanni Oromoo biyya kanatti bahuun haala akkuma hiriira ba'an akkuma argite imbaasii waan cuccufamuu wanta garaagaraatiin uummanni Oromoo biyya kana godhuun amma dhageettii gaarii qaba uummanni Oromoo biyya kanatti jechuudha. Akka gaariitti. Kan akka gargaaree mul'annoo yookiin hiriirri san achi keessatti geggeessitan kun guddoo gumaachee jechuudha. Sirrii. Amma dhiyeen kan ka deebite sirba ajaa'iba qabattee dhiyaattee sirba kilipiin isaa akka malee bareedu sirba qulqullina ajaa'iba qabu. Mee adoo waan sirba kana hin haasa'ini sarara isaa ka jalqabarraa eegalii nuuf sirbi. Ayyee. Si yaadannaa rafin buluu ayyaada kee. Hirriba keessa nagan galcha waa'een kan kee si arguu qalbiin too boqattee yaa jaalallee. Akkas jedha jechuu gama beekun. Dhaggeeffattoota nuleen garanaa isanii taphannaa daawwadha. Yaadannaa rafin buluu ayyaada kee hirriba keessa nagan galcha waa'een kan kee si arguu qalbiin too boqattee yaa jaalallee si arguu qalbiin too boqattee yaa jaalallee si yaadannaa rafin buluu ayyaada kee.
hirriba keessa nagan galcha waa'een kan kee si argu qalbiin boqottee yaa jaalallee. Fagotae dabdusi mantuhaka tapat dilbisi bue jiratus lafabata barbat videtachi sitita tustirini ndogat arkakuftu sirranu sameni. Sirbi ammuma jedhu kun gaaf gadhiisuu fi beeksisiisaa karaa feesbuukii irratti bahee namoonni sirba qabsoo eegaa turanii jedhan Jamaal. Ammoo eeginni gaddeebi'ee yookiin Shukrii eeginni gaddeebi'ee sirba jaalalaati akkuma arguu jirru. Namni hedduun deebii garaagara qabu. Warra sirba ajaa'ibaa jedhanii jaalala yookiin faaruusii dabarsuu jiranii jira. Warra ammoo yeroo akkanaatti ka uummanni Oromoo rakkoo akka ajaa'ibaa keessa jiru rakkoo ciccimaa fakkeenyaa fi Garbaalee Boorana Gujii kana faatti namoonni beelaanii onge cimtuutu jira. Gam kaaniin gam Wallaggaa faaf kaaba biyyattiitti waraanatti deemaa jira. Sirbi kun maaliif barbaachisee jedhanii namoonni deebisaa jiranii kan kee qofa don taane yeroo garaagaraatti aartii adda addaa irratti deebii akkanaatti argama yoo isiin waan qabsoof hin ta'in deebiin kan kee maali ati yookiin namni deebii akkamii sii kennaa jira? Duraan dursee uummata kiyyaan galatoomaa jedhaanii uummata keenyaa jiraadhaa isin jaaladhaa hin beeytanii wal beeynaa waan keessa jiru dhugaadha. Uummanni kiyya Oromoon jibban beeku waa jibbeellee hin beeku waan na jaalatuuf na qeeqee waan na jaalatuuf waan narraa barbaadu san argatu waan barbaaduuf kunis ka isaati. Jaalallis ka isaati Oromoo namni jaalalan barsiisu Oromoon jibban beeku. Kanaafi gaafii uummanni keenya gaafate sirri hojjechaa fi jirallee hojjadhelleedha isin duralleedha waa hunda sirba qofaanii miti gochaanis uummata kee wajjin hirmaataa tuman jira ittuman jiralleedha garuu sirba jaalalaa kan akka baasu kana godhee sirboota hojjetaa jiru hedduutu jira albama guutuu hojjechaa jira haala uummanni kiyya irra jiruun argaa dhugaadha uummanni kiyya beelarra jira biyyaa baqataa jira du'aa jira garuu ummata kana mataan namaa kuni akkuma abbaan itti kenne yeroo hedduudha mataa kee kana akka orruuti orruu jechuun maasaa jechuu bakka waatti midhaan facaafattu yoo yeroo hunda mataa keetitti waan bonnoo qofa himaa deemtee waanumatti facaaftisan sii biqilcha ummata keenyaa warri dhaabaa siyaasaas ta'ee warri kamuu wannummaan galgalaa ganama nutti himuu gara mootummaatiinis ta'ee hammeenya kanaa himaa gara kanaatiinis hammeenya kaanii himaa ummanni keenya waan gaarii dhagayaa hin jiru gurraanuu jechuudha even ummanni keenya waarii gaariin dhageen almost waggoota lakkoofsifnee jirra jechuudha. Uummanni keenya onneen isaa hamma garte beek. Rabbi dhiifama sii godhuu danda'a, ilmi namaa dhiifama sii godhuu danda'a. Mataan kee kun yoo si harkaa bahe garuu si dhiifama gochuu hin danda'u. Uummanni keenya kan rasaasaan dhumuu fi kan beelaan dhumu caalaa kan dhukkubsatee siree irra du'aa jirutu jira. Because hoggantoota siyaasaatirraa ka'e. Uummata kana stress kennaniif sa'aatii 24 jechuudha. Mataan kun yoo genereeshinii kana harkaa bahe mataan uummata kanaa jeeqamee bilisoom baatti sammuu uummata kanaa deebisuun ni ulfaata. Dhiifama namaan godhu mataan namaa takka jeeqamee jennaan. Kanaaf uummata keenya yeroo tokko ni barbaachisa. Kun murtii kooti. Ni barbaachisa. Qabsoo sin hojjanna, qabsoo sitti deemna hin hojjanna, artii sin hojjanna. Jaalalas uummata kee onneen uummata keenyaa akka hin gogne akka gartee jaalalas uummanni keenya beek yoo manni kee keessatti tollee allis tola yoo manni kee yoo bakka jaalalli jiru tokkummaan jira bakka jaalalli jiru wanti hundi jira bakka jaalalli hin jirre wanni tokko hin jiru saayikoon akkanaa kun baduu qaba si galee ani ummatan koman wanta kan dubbachuu barbaadas deega waan kana kaaftee kan bosona jirus qawwee rasaas hidhatee lubbuu ifii kennee itti beela'ee miila qullaa deemee ilmaan Oromootiif jecha du'uutti jira. Kan mana hidhaatti jireenya gaarii dhiisee galee dararamaa jirus kan ammas hin bahin mana hidhaa jirus Oromoodha jecha. Kan biyya bulchaa jirus ifiin jedha uummata kanaa godhaa jira jechaa jira jechuudha. Ummannummaan godhamaafii jiru kuni kamiidhaadha nama. Ummanni kun beelahaa jira, rakkataa jira, du'aa jira, biyyaa boqotaa jira. Hamma faranjiin nutti afaan baafattee foon qurxummii nyaachuu dhiisuuf deemna. Because foon namaa nyaachuu jechuudha jedhan gaa'in. Because bishaan baharaa kana keessatti
ilma namaa dhumu kana qurxummii nyaatu irraa jechuudha. Hammana takka nu baasan waan biyyaa nu baqannee bishaan baaratti ilmaan dhumurraa ka'e jechuudha. Namni Oromoof hojjetu tokko uummannis dhaabni Oromoof hojjetu tokko amma eenyu komanna an jechuun of course mootummaan biyya bulchaa jiru sirriidhaa hojjetaa jira miti. Mootummaan biyya bulchaa jiru gaafii uummataa dhagayaan jiru. Gurra uummata ittiin dhaga'u iyyuu hin qabu. Because morka keessa seenee deemaa jira. Dhaabonni kennas tokko morka keessa seenanii deemaa jiranii. Because morka keessaa ba'uu qabda hojjettu uummataaf. Amma dur wayyaanedhatti qabsoofni goone amma kanas naftanyaa sirna naftanyaati jennee amma tokko ilmaan Oromoo keessaa dhalatan sirna ideoloojii naftanyaa waan isaan hordofaniif itti dullee goone garuu dhaabbatuu qaba. Dhaabbatanii taa'anii waan nama 5 nama 6 nama 7 geennedha wanni uummata Oromooti hojjannaa jirra jedhee deemu ka waliigaluu dadhabee ilmaan Oromoo irratti beelee irratti rakkatee biyyaa baqatee dararamaa jiru jechuudha. Kaka'umsi sirban keetii kunoo maali? Injira rakkoon hin jirti akkuma ibsiteetti bakka garaagaraatti rakkoon jirti garuu sirban keetiitti hojja deebinee ka'umsi isaa maali? Tokkoffaa sammuu uummata kiyyaa na jalaa dadhabaa jiru kana sammuu uummata kiyyaa galgalaa ganama gammachuun dhageenye waa takka hin dhageenye jaalala onnee isaanii keessaa miicanii balleessuu jiran kana ammeenyuma qofa itti himaa jiran kana sirba qabsoos hojjetaa jiran gadhiisuutti jira gadhiifamas in hojjedhes garuu uummanni kiyya hamma tokko sammuu isaa kana mee waan wayii mee jaalalumayyuu haa yaadachiisu. Of course riskii akka qabuun beekan yoo ani riskii fudhadhee hin godhin uummata kana hundinuu waanuma timu waan gartee wannoo malee uummata kana waan xiqqoo malee uummata kana dhaabbatee akka yaadu godhu irratti wannoo godhaan jiran. Kanaafin sirba kana gadhiisee jechuudhaan uummata kana. Staayilii atiin sirba kan itti hojjette muuziqaa alaa yookiin aartii alaarraatti beekama. Garuu Oromootti yoo deebine guddoo beekamaaniti. Artistoonni Oromoo yoo sirbaan yookiin viidiyoo sun irratti mul'atanii yookaan yoo bakka biraatti hojjetameellee irratti sirbanii bakka jiraniitti. Atiin ammoo sirba kan irratti mul'atu. Viidiyoo sana kan keessatti mul'atu namoonni inni maaf of dhoksee jedhan maaltu deemuu jira jedhanii si gaafatanii mee maaf akkas staayil sun maaf filatti? Kan maggaarajaa jarbaa jechaa jiranii dhugaadha. Biyya kanatti baratamaadha. Inumaa nama dhiisanii animeeshiniidhaan hojjetaa jiran jechuudha. Kilippii akka ashaangulliitiitti yookaan kaartooniitti godhanii hojjetaa jiran. Because atirra jiraattee qofaan ibsamoonni suni diraamaatikii isaa hojjetanii ijoolleen isa gaariitti hojjettee jedhee yaadaa promootaroonnis akka gaariitti hojjetanii Vision Entertainment galatoomuu hojii kana akka gaariitti yaada keessanaa fudhatanii akka gaariitti hojjetanii uummata kanaa dhiyeessanii ijoollee muuziqaa naa hojjettes hunda isaanii jechuudha galateeffachuu barbaada kanatti. Dhaggeeffattootaan akkuma dhaggeeffachuu jirtan ka haasofsiisuu jirru weellisaa Oromoo jaalatamaa beekamaa Shukrii Jamaal kan irra haasa'uu jirru waa'ee sirbisaa haaraa ka ammumaa jedhu keessan deebii teessan hedduu nuuf kennuu jirtanii akkasuma mallee deebii nu kenna. Gara Shukriitti yoo deebine Shukrii akkuma teettee staayiliin natti hojjetu kun biraatti beekama garuu gara Itoophiyaa kanaatti beekamaa miti. Ammoo sirboonni Oromoo yookiin walaloon Oromoo ka kilippiidhaan hojjetamu dhiyeen kana akka ajaa'ibaatti dhufaa jira. Akka duriiti miti waggaa dur ka dabre agammaatti sirbi dansaatti ba'u jira. Kun maaliif ta'e yookiin jijjiiramni kun akkamiin dhufe isan akka artistootatti maaltu isanii dhaga'ame yoo sirbi keessanii akka ajaa'iba kanaatti hojjetamu? Dhugaa rabbi ani wallistoonni Oromoo hedduu dinqisiifachuu barbaada. Artistoonni Oromoo hedduu goota hamma lubbuu fi kennutti hojjetan yeroo hojjetanii artii afaan Oromoo qofa kan gargaarsa hin qabne dhugaa yoo siimi. Artiin biyyoota alaa dhiisi biyya kennameeti. Biyyoota alaa even hamma mootummaadhaan gargaarsi baajanni baheefiit artiin gartee akka guddatu godhama. Because generationiin tokko biyya kana yoo sii kaase fakkeenya waan kanarratti dubbachuu barbaada. Dargaggeessi kuni sa'aatii daqiiqaa 90 kubbaan tokko Arsenaaliif Manchester yoo taphatee daqiiqaa 90 mataan isaa achirra biiziidha. Tapha biraatu itti aana hoolii muuvii gadhiisaa sirbi haaraa abbaa dargaggeessi kuni sammuun isaa wannoodha jechuudha. Aktiiviidha. Sammuun isaa wannoodha biiziin ta'u siyaasa qofarratti kontirool ta'ee wannoon jedhu hojii babal'isanii wannoo godhan. Biyya keenya irratti isoo kun hundi gargaarsi nuun godhamin arsoonni keenya fi isaaniitti waan danda'anii wal gargaaraa hamma danda'aniif gartee hojjetanii uummata kana waan gaggaarii dhiyeessaa jiranii hedduu galatoomaa hedduu jabaadhaa jedhaanii kun jajjabinuma uummata Oromoo hamilee isaan nu godhanii fi jajjabina artistoota Oromoo agarsiisa jechuudha. Yoo gara qeeq sirbichaatti deebinee yookiin deebii namni kennu jiraatti deebinee
Akkuma beekamu rakkoon hin jirti rakkoon waan dhumaa miti. Adu rakkoon jirtu namni jireen biraa ka guyyaa ofiisaa jira yookiin itti fufaa jiranii fakkeenyaaf ammaan tana waancaa addunyaatti deemu jira. Namoonni hojii olla isaaniitti deebi'an galgalii uuman isaaniitti deebi'an waan jaalalaa hin haasa'anii namni walitti heerumee wal fuudhutti jira. Waan biraa haasa'an wanni haasa'aman keessatti hedduu akka aartist tokkootti yeroon sirbaaf mijatu jira jettee yaadda? Irra deebii gaaffii kana ifama hojii. Okay. Biitii ammaan tan waan isin jettuutti rakkoo amma biitii kee jirtuutti rakkoo uummanni kee jirtuutti sirbii jaalalaa yookiin sirbi jaalalaa sirbuun yeroo isaatii miti jedhan kun yeroo sirbii jaalalaa sirbamuu miti jedhan garuu akkuma beekamu namoonni jireenya isaanii ka dhuunfaa guyyaa guyyaan geggeessaa jira akkuma jiraataniin akkuma amma waancaa Afrikaa irraa haasaa jiranii kaan yoo galan waan jaalalaa akkasuma haasa'anii akka artistii tokkootti yeroo sirbaaf mijatu jira jettee yaadda? Sirbi yeroo wajjin sirbi inni hojjetamaa beekamaadha. Sirbi jaalalaa garuu yeroo kamuu hojjetama. Jaalalli yeroo hunda jira, jaalalli mo'ataadha, jaalalli yeroo hunda jira. Siimee reefusi jaalalli yoo hin jiraanne wanni kamuu hin jiru. Uummata jibba wannoo qofan barsiiftu sii galee. Uummata waa'ee jaalalaas uummata tokko yoo waan inni qabu hunda kennuufidha. Jaalalaas kennuufidha. Waa'ee qabsoo waa'ee siyaasaa si gaafatellee uummata si gaafate qofaa miti argitullee gochuudha. Kanaaf waan ummata keessa jiru hojjeta artistiin. Kanaaf jaalallis waan uumaa ummata keessa jiru waan ta'eef jaalalas ni hojjenna, siyaasas ni hojjenna, waan hunda ni hojjenna. Ani wanta uummanni keenya gaafate kamuu hojjechuudha lubbuutii ayyuu ni kenna. Ani waan uummanni keerraaf qusadhu hin qabu hunda ni hojjedhaaf. Reefu albamii wayii hojjechaa jira jettee albam qabdaa? Kan irraati hojjechuu jirtu qabda? Albama hojjetaa jira. Albama keessaa amma sirba tokko gadhiise. Itti aansee singilii lamaan tokko gadhiisaa achi booda albaman gadhiisee dhiyaate yoo rabbi jedhame. Akkuma beekamu biitii wanni isiin sirra eegaa jirtu wanni isiin hawwii guddaan eegaa turte sirba qabsooti ka itaanu yoo hanneef ka qabsooti dhufuu jira jettee jedhanii haa eegatanii? Hundinuu hin jira uummata kiyya waan kamuu waan isaan na gaafatan hojjechuudhaaf yeroo makamuu ani sirba qofaanii miti waanuma kamiinuu jechuudha. Kanaaf waa takka gaafii hin qabu uummata kiyyaaf namni uummata hin dhageenye wanti rakkina kana hundaanuu nu gahaa jiru biyya teenya iyyuu kana hunda rakkina kana hundaan gahuutti jiru uummata dhagahuu dhabuudha. So uummata dhagayanii gaafii uummanni gaafatu deebiin kennamee fi rakkinni kun hunduun dhufu. Kanaaf waan uummanni keenya gaafate kamuu nu hojjedha jedha. Sirbi akkuma beekamu nullee ni dhageeffannee ka'um jaalalaati garuu namni garii waan gaafatu hiika bira qaba jedhan sirbii kan kee kunin akkasuma ka jaalalamoo hiika of keessa qabuutu jira? Sirbi akka abbaan itti hiikkate. Sirbi an akka itti yaadee hojjedhe qaba. An amma sirbi kun akkana jedhee yoo hiikeef aangilii tokko irratti hidha jechuudha. Kanaaf akka isaan itti hiikkataniitii fi akka ani yaadettis dhugaadha. Gosa hedduu qaba gara 2-3 yaadee hojjedhee gara isaaniiteetti hiikkatanii ittiin mirqaananii jedha itti fayyadamanii jedha. Atiin walaloo barreessuun beekama. Walaloo Shukriin ufiin barreeffatu moo namsi barreessitu jira? Ani walaloo ofillee ni barreessaa walaloo baay'inaan walaloo narra warra barreessutti sirboota kiyya kennu guddadha. Because ani jeedaloo irratti irra naa easyidha. Jeedaloo irra naa salphata. Jeedaloo hojjetuun naaf salphata. Hamma tokko jechuun hamma tokko xiqqoo. Walaloo garuu amma sirba ammaa irratti ijoolleen naa hojjetan Nimoonaa Kabbadaatii fi Farhaan Abdusalaam teessuma koo jechuudhaa fi anis nama sadi ta'aniit hojjannee sirboota itti aananitti garuu walaloon hedduunis kiyyaa akkasuma nama garaagaraa isa fudhadhee jira. Shukri sirba haaraa kan kee kanaa fi ka duraan hojjette garaagarummaa maal yoo takkan laalte? Gar viidiyootiin, gar koolitiitiin? Dhugaadha. Xiqqoo amma tokko artii adaduma itti keessa turtuun sii galee waa fooyyessaa deemta. Waa irra sii galaa deemanii artiin hin dhumuu. Kanumaaf kunis adaduma aan hojjechaa deemuun fooyya'aa jechuun gara kiliippiitiinis even kaameraanis fooyya'aa deemaa teekinooloojiin adda fooyya'aa deemuun ijaarrattoonni argitu fooyya'aa deemaa. Vokaaliin sagalee isaa addummaatiin waa jechaa qo'achaa deemtuun waa jettuu waa jijjiiramaa. Kanumaaf kun irra xiqqoo jijjiiramaa dhufe malee sirboonni kiyya hundinuu akka yeroo isaaniitti bareeda ture. Yeroo sirba Minilik gadhiisullee sirrii ture. Sirba Abbaa Lafaa yeroo jalqaba gadhiisullee sirrii ture. Sirboonni kiyya kunis yeroo isaaniitti sirriidha. Kunis yeroo isaa akka ani yaadetti
laal Angiliyaan yaadeen nama reefu dubbanneemi ummata kiyyaaf wannan hojjedheef tokko ummata kiyya sa'a 24 stressii keessa jiru kan hamma tokko itti afur baafachuu danda'a jaalallettiin ibsachuu danda'aadha. Sirba afaan Oromoo dhiisee nan argaa sirboota afaan biraatiin jaalala ibsataa jiran ni hordofan ilaala ummata kiyya. Even koomantiin baay'inaan keessaa nu dhufu aboo jaalallee xiyyaaf feeruu barbaadee sirba minilikaaf feeree jaalallee xiyyaaf feeruu barbaadee sirba qabsoof feeree jaalallee waan jedhu na dhufu. Kanaaf ummanni kun deemee si jalaa baabeeki akka walisaan afaan Oromoo sirma qabsoo qofa qaxii falaxii yookaan diin ifraadhaa qofa waan sirbuu danda'utti fakkaataa jira ummata keenyatti. Nu isinii jecha waan ummanni keenya keessa jiru waan ifiitaa jiru nu ragaa jiru hojjetu jirra malee waan kam hojjetuu dandeenya isiniin jechuu barbaadeeti. Ummanni keenya waa hundaan nu bira dhaabadhaan nu jajjabeessa ummata keenya hojii yeroo kamuu hin jirran jedha. Shukriyatiin gara aartii Oromoo guddisuu afaan Oromoo guddisuu irratti sirboota hedduu hojjettee ka qabsoo ka jaalalaa sirba aadaa hedduu sirbitee turte amma gara fuulduraan maal sirraa eenyu? Waa'ee beeki beelama jiru kanallee hojjannee turre anaaf Galaanaan Gaaromsaa YouTube irra jira. Yeroo amma baay'inaan sirba waa'ee beelamaa sirbinaan jedha sirba san na affeerii siin jedha yoo dandeettani ummata keenya beelaa jiru haa gargaarru haa bira dhaabannu iyyaa jirra asitti biyya kanattis waan dandeenyu godhaa jirra communityttis waan godhaa jirru argaatuma jiranii miidiyaa irratti sabni argaa jira ummannis biyya jiru hin beekaa ammas itti fufaa jirra sirba qofaanii miti gochaanis hin goonaa. Sirba qabsoo baafnee ittiin daansii godhuu qofa osoo hin taane sirba qabsoo yeroo dhageenyu waan san hojiitti jijjiiruutu waan guddaadha. Qabsoon keenya miidiyaa qofarra godhuu hin qabnu gochaanis godhuu qabna. Ummata keenyaaf nuyyuu gahaadha silaa wanni alagaatti achi qabnu hin jiru. Ummanni amma beelaa jiru kuni galgala ganama mootummaan akkuma argitu biyyi keenya guddataa jirti Itoophiyaa akkana ta'aa jirti no akkasitti miti dura namni tokko beela baaftee namni tokko abbaa gartee biyyi nagaa argatteeti atiin ka biyyi tokko jijjiiramte jettu malee biyya fooqii fi maalii yookaan asfaaltii dhidhiitee babbareechiftee ababaa irra ililii irra kekkeettee jijjiiramte jechuu hin dandeettu. Biyyoonni kana caala wannoota turan nageenya dhabuurraa ka'ee diigamanii badaniis arginee jirra. Kanaaf fedhii wannoo dhuunfaa keessaa bahanii wal mari'atanii warra hidhaa jirus baasanii marii sobaa miti. Amma warra hidhaa baasanis dhiifama gara biraas jalaa deemaa jira. Warra hidhaa baasanis mana hidhaa xiqqaa keessaa baastee mana hidhaa guddaa keessa keettee achitti tukkaa wannoo jechuu osoo hin taane warra hidhaa jirus baasanii kanas baasanii marii biyyoolessaan goonedhaan karaa sirriitiin ummataaf yaaduu warra gartee bosona jiru gartee beelee dheebotee ummata kanaa godhaa jirullee dhageeffatu diina gochuu dhabuu obboleessa keeti akkuma Oromoo hojjedheetu sunis obboleessa keeti si caala hojjetee malee sanii gad hojjetuutti hin jiru. Kanaaf wal dhageeffatu isaanuu nama shani. Namni shanan kun yoo wal hin dhageeffatin sababa nama shanii kana uummanni miiliyoonni 60 beelahee rakkatee dheebotee ajjeefamaa jira du'aa jira. Diigamaa jirti biyyi sun dhaabatanii haa mari'atanii qalbii fiitti haa deebi'anii. Eega biyyi baddee booda eega wanni badee booda hin tahu hayyuu laal. Beekaadha ofiin jette beekumsa ati qabattee teettu bu'aan qabu gocha malee wanni biyya fayyadu gochaan gochuu tokkummaa afaaniin jechaa oolan. No way tokkummaan afaanii qof bu'aan qabu. Tokkummaa itti sirbaa ooluun qofti bu'aan qabu. Tokkummaa namni hin beekne hin jiru jaalala namni hin beekne hin jiru Facebook irratti namni hundi ni barreessanii jira gochaan godhuu obboleessa kee arrabsaa obboleessa kee xiqqeessaa tokkummaan ati faarsu tokkollee hin jiru tokkummaa dura itti amanuudha jedhaan. Galatoom Shukrii nu waliin arraa nu waliin ooluu keetii fi hedduu galatoomsiin jenna. Fuulduraaleen waan biraa akka hojjetteellee asumaatti si dhiyeessinee irra haasofna hedduu galatoomsiin jedha. Ulfaadhaa isinis naaf feeruu keessaniif galatooma isiniin jedha. Galatooma isanilleen hordoftoota BBC Afaan Oromoo akkuma beektanii kun sagantaa keenya akka torbaanitti keessumaa adda addaa qabannee karaa Facebook live isaniif dhiyeessinu. An Asli Galgalooti keessumaan keenya arraa Shukrii Jamaal weellisaa Oromoo ka sirboota hedduun beekamu amma immoo torbaan kana sirba ammumaa jedhu gadhiisuun miidiyaa hawaasa sochoosu jira. Kanaafuu warri hin dhageeffatanii fi sirbisaa ammisanii dhageessisna nagaa waaqa keessa oolaa bulaa maqaan kee Asli Galgalooti oraa bulaa deebana. than